بارك وانسى انتو هنا بفاريان بخاخر إني ببتا بخاخر نراف قبل جيرم قبل تاسا انتو هنا فايدان قبل نور لكاني جيرم بخاخر وان بيرج جيرو بارنا شيخ ما كونو فايدان قبل إبجلا وابنه ضروري وان بيرج نور راجي إبجلا وابنه وما كلمة كذا نور كانوا جل ديمو سانكونو بارنا سيف شيخ ما كانوا بيقول سان شيخ أنا هدي داني فجأة مولي سيف شيخ قبل هدي نسم باسو فايدان لكن قبل مالي فايدان قبل جبا هدي نسم باسو بيمثل يودا أي مال قربان نور كاباس شيء تجمع مارنو قولي دبل شيء تجسنا كام جبان دوجين يودا كانوا دلالة جرا شيء تجلا على جرا جبان دوجين أم أتدايتر أنا من لا جرا يودا كانوا دلالة كتير فيديو لا لا جرا نير كاتر هاي أركو جرا يودا كانوا خلاص أنا تندي بولين أتنرجع خلاص نرجع خا أتي متى كبسني متى هديداني كبسني في دوبا محمد آدم أنا لو بونجو بيجتنا خيستي كأنسي هنكن تكرران جابو كأنسي مقرر جاني في فرامون أنسان إسان كابني راجب سوكان دن دنيا واداني سنيجال تاجما بيرا بلينا ولد ديبنا يوتي يامباتني دادنا محمد آدم ولي لما ديبتني قوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في كبجمتوتا خينيا الشما هركفوني إلمان ورمو هندي كيسانو كان كريستانا خم مسلمة خوا كيفتا بغنوف جراتن بكا اسم جرتنت نغيني ربي قدا اسم برها جرات الراندنا نافي محمد آدميتو ولين كنو فيديو سيني جرا سلام تاقفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في داوتوتا بار akkasii daawwattoota keenya Muhammad Adam kunoo obboleessa kiyya qaalii na biratti argama mana kiyya jira wajji jirra arraan tana waan takka kanaa fi inni waliin dubbachuudhaaf as baane fuula keessan duratti akkuma isin balloo fi fatiyaan jechaa turtan Muhammad Adam arraas boruus naaf obboleessa kiyya kalee jaraa wajji haana qabu malee akka nama tokkootti magaalaa tana dhufee osoo magaalaa tana keessa hin turin jara kanaa wajji walitti dhufee isaa haareya maallaqa qofaan osoo hin tahin bahar nama akkanaati nama akkasiiti nama magaalaa tana keessa dalagata nu dhoorke roorroo kanaan nu roorrisee mana isaan nu galchee baatii takka nu hidhee bakka biraatti illee baatii nu hidhee baatii lama nu hidhee roorroo kanaan nu irratti oofee akkasitti amma baanee jaaniiti itti fakkeeysanii jechuu isaanii wajji dhufee na qabe ani galgala sana keekkadheetiin jira gaafa kaan hogguun bakka itti na hidhan sanitti argu mana san keessa mana jinniin galtu san fakkaatu san keessatti anaa hidhaa jiru isaa naagat taa'uun ifitti bayyanadde hogguun bayyanadhu naaf inni akkumaan inni jeetti wajji haasoyin na gaafate baharan isillee hin beeku viidiyoo irrattiin si arkee ture amma dura garuu lafan naati waliin beeynu jara kana maaliif akkas goota jee na gaafatee waan sanirraa waan hin godhellee akkaan godhetti ta isaan na godhanillee waan na godhan hogguun himuuf isa hoggiisumatti dhagayamte waa takka deebisaa osoo naan deebisin guyya tokko na biroo oolee kutee sanboode jechuu gaafa kanaan kanuma fatiyaa waliin na deebuun arge daawwattoota keenya akkuma isin gartan dukkana san keessaa bahar isaan as bee waan hin ta'ullee hin qabu qoonqoon guyyaa torba qoonqoon malee taa'e san sababa isaattiin jechuu bishaanumaan ukkaan wal arku mana kiyya galee sababni niin ta'een sababa Muhammad Adami rabbii gaditti. Jaarinu maa barqee zaan akka inni quufnetti itti kan jennee hubar. Akkas jaanimi ammoo isa kana jechuun amma maaltu deemaa jira. Mucaan kun akkuma dhufeen amma eega mana kiyya dhufe dalagaa akka seene. Hogguu dalagaa tana seenu bakka dalagaa jala dhaqan dhageenii qoratanii jechuun bakka dalagaatti mucaa jala dhaqanii ijoolleen bakka san daleetu. Hogguu isaan dhaqanii gaafatan jira kanaa tokko si barbaade jennaan mucaan bakki inni dalagu supermarketii hulaa lama qaba hulaa duubaatiin ba'ee asinna dhufe. Haa ta'u amma isaan akka inni hin dalaganne qabneen maal goona jaaniiti wanne jechuun jiran jechuudha. Waa takka hin fidamne. Kanarratti kunoo Muhammadiis naaf inni waliin fuula keessan dura jirra waan takka wanni isaan godhuu danda'an hin jirtu irraa rakkatina hin yaaddawina. Akka baarii ijitanitti Muhammad ijina waa takka itti yaadinaa hin cinqamina akkuma viidiyoo duraa irratti isiniin jee rabbii gaditti Muhammad na waliin jira akkuma isaan jaanii baar nama hedduu qabaa alama guutuutu akkasitti xeefi wanna jaa akka jaansan Muhammad illeen akkasuma Muhammad jechuun baar lama daa jechuudha Muhammadii fi baar garaagarummaan qabdan bahar isin jaalattan san namni bakka sanii as isinii baase Muhammad imimmaan keessan san namni isin irraaqe du'aa hin ta'e san akka qeebalamtu namni godhe sababa Muhammadini
du'aayin teessan san qeebalamte. Barbaada gahe. Xiyyeeffannoon isaanii viidiyoo gallakkisan takkanatti Mahammad gurbaa badawa san jaa badawni nu isaani haa. Badawni isaanii malee sii miti. Uummata rabbiin beekne sheeka malee. Dhuga. Anumaa waa takka nan godhanii awwaan itti yaadanii na jala dalaganii bakka dalagan na dhufaniif takkan qabadhaan seeraanis kanumaan haariyaa kana firraaniin dhora. Waan takka wooma takkan sodaatin humnaan yoo dhufaniis akka nama tokkootti si wajjin jira. Bikki ati jirtu kunoo manni qiyyamee akka garteemi. Mana kana galta waan takka isaan sodaatin Oromoo keessa jirta nu wajji jirta Oromoon balloon si duuba jirti akkuma na duuba jiranitti si duubaasni jiranii waa takkan sodaatini Oromoo keessa jirta kunoo manni ati galtu mana xiyya mana lafa taa'u kana kurfaa kana mataa keetittiin si gaddiisa mana kana galta asirraa dalagaa naasi geessa wajji dhufna rakkoon takkan jirtu. Viidiyoo isaan gaddiisan dhaadannaa isaan godhan kana laalte waan takkan sodaatini waliin jirraa amma sidaran Oromoo sodaachuu jiranii beekta mucaasan qabanii mucaasan hidhanii waan takka nan godhanan jechuu jiranii kunoo akkana hojii jirtu akka waliin jirru fuula daawwattoota duratti daawwattoota deemu. Ani isaanumaa'u kanuma haaree naan jiran kan karaa mootummaatiinis saayiba tokkootu jira mootummaadhaa wajjin jiru isaanuma sanuu akkaan qaqqabsiisee hidhanna qumbee habaran. Sanis nuti gama saniin dhufnaanis qophiidha. Waa takka Mahammad Adam har'a fuunee Mahammad Adam maal goonee dura Mahammad Adam badawticha san hidhu qabna kee isin jettan badawni isini malee Mahammad Adamii. Viidiyoo irratti isin arrabsuun fadhu dhiirti viidiyoo irra nama arrabsitu garuu Mahammad Adam qeensa hangan takka irraa cabsuu hin dandeessan. Hangan takka qeensa irraa cabsuu hin dandeessan. Mee akka dhaadachuuf jirtan sanitti bakka dalagaa saniis kunoo mana galee taa'utti hin jiru jala dhaqaadha waan fiddan fida yoo waa godhuu dandeessan jala dhaqaa waa godhaan agarsiisa. Saniifuu Mahammad Oromoon bahar duuba jirteettanii isin dubbattan san Mahammad duubaas akkasuma jirti. Oromoon Mahammad duubaas akkasuma jirti. Ilma namaa baga rabbiin tokkoon godhin sila akka isaanitti namni hundi mucuremummaa yaade ilmi namaan jiraatu beek. Dhuga. Ilmi namaan jiraatu. Kanaafuu Oromoo bal'oonni jirti ummata sheeyxaana kana sabuu du'aa goonaaf moodhiiroo ni abaarra dheeroo. Rabbi isaan haa qajeeltu jeetiin dadhabeen. Nama laal baalagee akka baalagee firraa dhorkita. Nama qaceelloo beeku barna didaa jallaa qaceelchuun nama dhiibdiibe. Wanni mana xiyya kanatti akka gorsaatti hin gorsin numan jirre. Dadhabeeti malee ani dhaasa nu geessuun kaan. Rabbi haa qajeelchuun silaa tamma dura nuu miti daawwattoonni jaaniif qajeelan. Bar dalagumaa dubbuma godhatanii dalagaan isaanii tanu. Hoggaa gattaan. Sheeticha maarree. Hoggaa gattaan waa'ee sheekaa. Halkan akkatti bulan ana bakkaan itti hidhame sanitti hin argee miti. Halkan achi deemanii akkam goona. Maarree goona akkana jee amanuu dide. Mee sheetichaan na amansiisa. Dubbuma nagaa takka isaanii haasoo takka keessa nagan. Sheetichaan na amansiisaan. Ankaniin itti amanu. Rabbii tokkichaaf iyya qofa. Kana uume gartee kana jiraachisu kana jeesu kana haasu. Isa qofatti namana malee achi deemanii amanuu didee akkam goona amanuu didee akkana godha maarree godha ni amana guyyaa akkana amana mee isaan na amansiisa guyyaa akkanaa ifiifuu amanaa gadi hin dhiisinaadha maal wanni akkasii gadi hin dhiisinaa jaa gadi hin dhiisinaa guyyaa akkanaa ni amana amanuu dhiyaatee gadi hin dhiisinaadha rabbi isaan qattee odoo baatii amatachi na hidhanii lubbuun na keessaa ba'a malee ani amanee rabbuma tokkichaa kiyyatti. Bar sheechichi jaansan jara badawa harkateemi akkuma harkee godhaa bara. Saboo sheeticha maali sheetaana. Arrani milkooytanii faa gebbaa jaan. Akkas jaanee deema. Guyyaa kana baardii isaa deemaa jaanii bar bakka kana dhagaa milkii deema. Hujii isaanii dhiisaniiti wilii sheechichi kana jeejanii waan hujii sheechicha sheexaana san qabatanii deddeeman ganda keessa. Saniifuu anammoo inni as bahee dubbachuuf dhufe Mahammad Adamii wajjiniin hawaasni keenyaas akka harkaniif. Dubbachuu dhufe dalagaa irraa ammaan tana dhufe Mahammad waan takka godhuu hin dandeenye irraan rakkatina ittiin cinqaminaadha. Ammoo isin dhaadannaan Mahammad dhaadachuu jirtan tabaarii tan san yoo baatanii Mahammad qabdan. Tana hiitan garte tana soomansiiftan san sanii yoo baatanii Mahammad isaaf dhaadatan lamada isa qabuu dandeessan. Aboo nuti akka isaanii laalluu malee bootaa isaanitti. Ta'anii wal mari'atan sa'a isaan sheeka jedhii deeman sa'a sana hundaan beekaa barani as keessatti hin dubbatin akkasii daawwattoota keenya waa hedduu jira ta'a asirratti ol baaneen dubbannee Mahammad na bira dhufuun
waa hedduu addaanaa baafte saniifuu waa hundaa asirratti hin dubbannu waa garii gaafuma nuti goone agartan maal gooneedha saniifuu waan baay'ee asirratti dubbachuu hin feenu akka isaaniitti waan boru godhuu deeman arra nuti viidiyoo irratti hin dubbannu. Isaaniif nuti waa takkaas wanni qopheessinees hin jiru waa takkaas godhuu yaanu garuu immoo yoo nu dhufan firraa dhoorkina taafte isin walitti dachaana harata keessaniis teessuma teessaniis gadi hin dhiisinaadha bakka irraa cubbuu teessaniitti ol mari'attan san hundatti fufaa isin barbaadu hin deemnu ammoo gaafa nu dhuftan nuti firraa isin dhoorkina. Akkasii daawwattoota keenya isaan akkana goona akkas goonennee nuti asirratti dubbachuu hin feenu Mahammad Adam anaa lubbuun jiru. Biyya tana keessatti qeensi hanqan takka irraan cabu qeensi moqorroo jaanii fi firraa muran san isaan qabanii irraa cabsuu kan dandeenya waadaan isinii gala. Tagama biraa bal'inaa walitti deebina yoo tiyyaan baatanii dhaadannaa Mahammad Adam wulii lamata deebitanii gootan.